Milkiin kana hunda yaadatee yaada keessaa yeroo deebi'u aduun gara mana isii fuula deeffattee jirti. Mana warra shanan gibee hammeeshaa aadaa Oromoo garagaraatiin faayametti buna gurraacha dhugee deemsatti fufe. Zippaa isaa banee qaama isaa kan fincaaniin dhifame baasee gara lafaatti mataa gad garagalche. Caffee aannanii manbarnoota tagbaara iddi biratti bu'ee gara fuulduraatti deemsa jalqabe. Dirree dhootti deebi'ee karaa ittiin mana kana seenu qofa yaaduu irratti xiyyeeffachuu akka qabu sammuu isaa waliin mari'ate. Waliin gabbu'anii gara kaaffee mooraa san keessa jiruutti qajeelan. Barreessaan Muhammad Siraaj. Iddoo isaa ji'e. Iddoo isaa Birhaanuu ji'e waardiyaan.